Ayyee akkam nagaa jirtu miseensonni ABO kaaba Ameerikaa, USA fi Kanaadaa jirtanii adoolessa 31 bara 2025 qophii irbaata wooboo akkasumas hagayya tokko kora miseensotaa fi hayyoota waliin marii gootanii baga ittiin singa'ee egaa mari'ataan gowwaan qabu jedhanii ka mari'atee ka walii galetu alaa galaa jaarmiyaan ABO biyya ambaa keessatti ka yeroo ayyee akkam nagaa jirtu miseensonni ABO kaaba Ameerikaa, USA fi Kanaadaa jirtanii adoolessa 31 bara 2025 qophii irbaata wooboo akkasumas hagayya tokko kora miseensotaa fi hayyoota waliin marii gootanii baga ittiin singa'ee egaa mari'ataan gowwaan qabu jedhanii ka mari'atee ka walii galetu alaa galaa jaarmiyaan ABO biyya ambaa keessatti ka yeroo kamuu caalaa walitti dhufee sabatiinsa tasgabbii fi itita ta'aa deemaa jiru kana daran jabeessitanii uummata Oromoo hammattanii kallattii adda addaarraa wal dhabdee yookaan walitti dhufuu dadhabee keessaa hafellee garaa walii bal'attanii hiree tokkitti waliin qabnu qabsoo bilisummaa Oromoo gabrummaa jalaa bahuuf adeemsisaa jirru irratti tokkoomnee wal taanee tumsa irree jabaanuu ta'u godhannee akka fuulduratti furgaanu hunda hammachuu akka dandeessan uummanni Oromoo har'a gabrummaa jala jiru jalaa bahuu fi qabsoo taasisaa jiru keessatti bakka adda addaatti sagaleen isaa irreen isaa beekumsii fi dandeettii qabeenyi isaa faca'ee akka hin deemne gurmuu jalatti walitti dhufee irree akka ta'uu dandahutti wal hammatee jaarmiyaa jalatti akka ijaaramuu dandahutti kana caalaa akka hojjettan siniin jedha. Haga ammaa hojiin hojjetame ka yeroo kamuu caalaa ka nama boonsuu dirree irrattis jijjiirama inni fidaa jiru gargaarsi keessan yaanni keessan humnii fi qabeenyi beekumsi keessan asiillee nu tokkoomsee mooraa qabsoollee itichi adeemaa jira waan ta'eefi summii biyya alaarraa kanaan dura nu dhufaa turellee dhaamsitanii ammas kana caalaa balbala summii diinummaa akkasumas hojii diinni nu keessatti nu qoqqoodu nu diiguu fi wal dura nu dhaabuuf taasisu hundumaa dura dhaabbattanii balbala sana cuftanii balbala tokkummaa jaalala waloon hojjechuu waliif hojjechuu fi sabaaf hojjechuu ammoo banaa gootanii akkasiin akka kana caalaa ijaarame bu'aa kana daran qabsoo gaggeessaa jirru kana iggitiitti godhuu fi gabrummaatti guduunfaa godhee gara bilisummaatti nu geessuu danda'u kadiidaa dirree irra jirru waan dandeenyu hundumaan kufnee kuffisaa jirru isinis immoo akkasuma biyya alaa teessanii jaalala biyyaa fi hawwii biyyaaf qabdanii sana daran immoo hojjettanii beekumsa dandeettii qabeenya waan qabdan hundaan kana caalaa walitti dhuftanii waan kanaan dura muuxannoo irraa qabdani waan nu diigu waan wal dura nu dhaabu waan tokkummaa keenya laaffisu hundumaa argitan irraa barattanii sanarraa elaamee walitti dhuftanii waliif dhiiftanii wal dandeessanii akka waliin tarkaanfattanii nuuf illee akkanuma jajjabina akka taatan nuti immoo isiniif irree gaachana da'oo taanee lubbuu tokkittii qabnu laannee qabsoo kanatti gitii guduunfa akka goonu siniin jedhaa fayyaa ta'aa irbaanni wooboo ka irratti walitti dhuftanii jaalalaaf tokkummaanii wooboof siniif jirra jettani mariin ammoo marii bu'aa qabu firii argamsiisu kallattii qabsoollee akeekuu danda'u akka ta'u siniif hawwaa milkaa'aa jajjabaadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa siniin jedha.